ቦታም እንደ የሰው ቃለም ተቀብለሽ መጣሽ ከቱም ቤቱ ከነማ ባትልፍቶ ሊረከብ ለምን ትለይልሽ ይሄ የሰው ነው ታዲያ ምን ልታረጊ ነው ጨቃ ቪዲዮ ከና ሼር ጎዳቲ ኦቦሎታ keenya biyya arabaa kara biyya yoo galuuf kaan jechuudha akkamitti akka galan maal fuudhanii akka galuu qaban akkasumas immoo kiiloo meeqa fudhatanii akka galuu qaban jechuudha meeshaa humnaa olii fuudhanii boolee deemanii achitti gaggatanii galuun meeshaan kun maallaqaan dhufaa tola hin dhufu waan ta'eef sheer godhaati biraan naagaasiniin jechuun anaaf irraa hooti obboloonni keenya baay'een haala kanaan miidhamaa jiru jechuudha egaa shamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo jaalalaaf kabajaa bakkaaf lafartan siniif baay'atu jecha egaa akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya meeshaa fuutee gara biyyaa galuu boolee dhatte hunduma yoo xiqqaate shaanxaa lama booletti gattee imimmaan ishee lakkuu roobsiteeti kan isheen bira dabarte kana jechuun immooyyuu gaafa boolee dhatte qaldiin hin jiru jechuudha yoo meeshaa baay'inaan kan bittu ta'ee meeshaa humna keetii olii kan bittu yoo ta'e shaanxatti xaqaxaxxee boolee deemuu osoo hin taane dirqama kaargoo gochuu qabda jechuudha mee kiiloo meeqatu gara biyyaa galuu danda'a kiiloo meeqatu namaaf eeyyamama kan jedhullee viidiyoo kana keessatti argattu jechuudha innaa yeroo gara biyyaa gallu kiiloo meeqa akka nu barbaachisu kiiloo 45 jechuudha kan maal ta'u kan dirree xiyyaaratti shaanxaan kee kan darbu kiiloo 45 yookaan 46 jechuudha 46 jechuun shaanxaa xixiqqaa jiddu galeessi shaanxaa abbaa kiiloo 23 san jechuudha kan eeyyamamu isaan lamaan walirratti kiiloo 46 kun immoo kan natsaa tola sii darbuudha jechuudha kanarraa kanaaf immoo kiiloon 7 harkatti qabatama walumaa galatti kiiloo 51 kanaan ol yoo darbe kongumaayyuu namaaf hin eeyyamamu jechuudha boolee keessatti immoo maallaqa kaffalanii dabarsuu fi baay'ee ulfaata jechuudha dhugaan sinitti ma'anii gizeen gara biyyaa dhufu kiiloo 5 jechuudha kan na jala darbe irra inni iyyuu awusaadha jechuudha kiiloo 5 qofa darbe kadhadheen jibbaadhe jechuudha kiiloo 5 qofa naa dabarsaa jedhe inna birri 200 itti na kaffalchiisan kiiloo 5tti achi keessatti kaffalin dabarsas yoo jette birri guddaadha jechuudha kan nama gaafatu inna biyyoota arabaarraa meeshaa gurguddaa baay'een fudhadhee gala yoo jettanii yaaddanii adaraa keessan kaargoo goradha kaargoo nama kiilootti birri 3 moo birri 5 akkas kaargoo wayya malee kaargoonis garuu amaraajiin qabu gaafa achi geessu wantoonni qaraxamu hedduutu jira uffanni takka takkaan keechaa yaa'ee ilaalamaa hin qaraxama moodasiin hin hafu jechuudha yeroo qaraxamutti odoo akka kiyyaatitti maallaqa achitti meeshaadhaan bitassan qabatanii dhufanii asitti yoo bitan ni jira jechuudha wanti biyya arabaa jiru hundumti isaatiiyyuu as biyya Itoophiyaa keessatti akka takkaan jira jechuudha wanti dhabame Itoophiyaa keessatti hin jiru wanti dhabame Itoophiyaa keessatti maalidha jedhee osinitti hime maallaqa qofaadha jechuudha. namni maallaqa qabu waan barbaade gochuu ni danda'a waan barbaades bituu ni danda'a uffanni babbareedoon ana jedhame hanqalbii nama keessaa fuudha yeroo amma Itoophiyaa keessatti jiru kan argamaa jiru baay'inaan jechuudha kanaaf anu argan biyya galee uffata biyya keessa jiru gaafan ilaalu shi'enni irraa uffanni ati xalabattu gaafa ollaani dhalaaltu uffanni sun bareedaa baay'ee bakka hawwataa fakkaata yoo nama bira gahe garuu akka namni urufaa laalisanii miti an uffata hedduu shi'enni irraa bitadhee jira garuu akkan yaade sun taane akkan yaadnetti jechuudha uffatoonni sunniin kan naa dhufe uffannaa irratti biyya keessatti uffanni biyya arabaatii gal yoo uffatan namarraa hin bareedu namarraa hin deemu dhugaan sinitti mamma ati isin nuti amma biyyoota arabaa irratti arabdoonni uffatanii balaq kan ittiin jedhan kana waan bareedu seenaa miti mee jarru uffatanii gizee lafa kaanii gizee tokko miccinu uffanni sun baay'ee bushaa jechuudha kanaaf uffanni haqanni uffanni orijinaal uffanni bareenni Itoophiyaa keessa ni jira maallaqa qabaannan uffanni guuteera fakkeenyaaf birri 50 achiiti yeroo uffata tokko binne birri 50 sun asitti hiikamu har'a gara 2,000 3,000 jalatti hiikama 3,000 immoo qamisii bareeddu babbareeddu hin bitama jechuudha asitti illee isin galee miti na tuutta surree fi kooti tuutta babbareenni ana jedhe kun 2,500 3,000 rakasa dhugaa caammawwan kan kwaaliti isaa eeggate 2,500 3,000 bakka jireenyi akka namni haasa'u sanii mitiitti siqanii gaafa laalan amma biyyoota arabaa irratti birri 60 birri 100 binne jennama riyaala Saudi Arabiyaa jechuudha birri sun gara Itoophiyaa deebi birri guddaadha wanta irraa hafuu danda'u wanta nu achitti binnu san asitti yeroo bitanne wanta irraa nu hafuu danda'udha kanaafuu ofitti amannee maallaqa keenya qabannee gaafa dhufne
kaargoonii kiiloon nu jalaa darbaa akkas taana kaargoon godha kanan godha kotota kana kaan achi guuru kaan as guuru wajjin rakkachuu wajjin mataa nama dhukkubu dhugaa kotonni achi guurree dhufnu tirfiin mataa nama dhukkubsa gaafa dirree xiyyaaraa Itoophiyaatti gaafa Itoophiyaa geeche immoo taaksiin jechuudha Mannahaara qofa nama geessuu fi yeroo ammaa sanuu ijoolleen amma galtan sababa nadaajiin dhabameef jechuudha baay'ee qaala'ee jira jechuudha shaanxaa lama yoo qabaatte Mannahaaradha booleedha hanga Mannahaaraa deemuuf yoo xiqqaate jechuudha maallaqa 10,000 ol sin gaafata kanumarra immoo harka duwwaa galuudha biyya arabaarra yoo yaade wanta nama barbaachisu qofa wanta baqa na barbaachisa gaafan biyyatti gale jedhanii too yaadan shaanxaa tokko maaragaa yoo qabatan kiiloo 50 qabatanii yoo galan gahaadha sanii ol kaargoon godha akkasan godha kanan godhachuun tirfiin tokkoffaa qaraxatti maallaqa ofii fixuudha lammaffaa immoo makiinatti fixuudha. Kontiraata illee nan qabadha yoo jette makiinaa amma fakkeenyaaf naannoonni nu jirru ka Finfinnee irra fagaachuu danda'ammaan Finfinnee irra ka deemsa sa'aatii 6 jechuudha magaalaa Qarsaa irra hanga Finfinnee ga'uu fi osoon kontiraata qabadhee sa'aatii kanatti gara biyya kiyyaan gala jedhe ijoolleen gara nagaluu barbaadan qarshii 30,000 40,000 sinin fidu jechuudha makiinaan baay'ee qaala'ee jira waan ta'eef sinii galee miti. Kanaafuu ni ulfaataa baay'ee ulfaataa jireenyi Itoophiyaa keessaa achi kotota guuranii dhufuun immoo tirfiin mataan nama dhukkubu mataan nama angola'u waan baay'ee ta'uudha malee nama fayyada jedhee akka mataa kootti yaadu ergamooyyuu na fayyada jettanii fiddanii kiiloo darbaa gaafa fiddanii dhuftan akkanatti kunoo amma buleetiin keenya biyaansi shaanxaa lama gatteerte jechuun nan danda'anii viidiyoo ishii kana keessatti baay'ee tokko garaan na nyaate hin boochii ofitti tamaarratti sanummoo meeshaa dabalataa meeshaa nama fuutee waan jirtuuf innillee baay'ee ishee rakkiseera jechuudha. Biyya Arabaatti meeshaa namaa fuudhanii galuu miti meeshaa ofiitu fudhatanii yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti meeshaa ofiitu fudhatanii Itoophiyaadhaan gahuun baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaafuu ijoollee teenya gara biyyaa dhuftan shaanxaa gurguddaa meeshaa babbaay'ee ammaartanii dhufuu irra sammuu baay'ee yaadu sammuu aga shaanxaa guddatu qabatanii dhufuutu sin barbaachisa jedhee yaadaan sababiin isaallee asitti gaafa galtan gaafa gara biyyaa galtanii yoo yaada dhedheeraa babal'aa qabatanii dhuftanii wanta fiddanii dhufta san ilaaluu osoo hin taane kaayyoo achi qabatanii dhufta san galmaan gaachuuf tattaaffachuudha jechuudha. Itoophiyaa keessatti akka biyya Arabaa ta'anii yaadassanii miti gaafa as gahan yoo qabatteen dhufne yoo sammuu yaadde qabatteen dhufne ta'e baay'ee nama kuffisa kufaatii guddaadhaan nama geechisiisa ijoollee baay'een biyyoota Arabaa keessaa galanii baay'een isaanii kufanii achis hin deebina yoo jedhan akkaataa itti deebi'an wallaalanii kan rakkatan baay'eetu jira jechuudha. Egaa akkasii isiniin jedha waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u sheer laayik gochuudhaan